siifan dhugaa dubbachuuf waadaa koo nyaachuurra darbitee amma qalbii koo akka nyaachaa jirtu hin dhagate. Yeroo baay'ee akka wal arginuuf kanatti bilbilaa ture sumaa bara. Amma minu man kufneeti. Kufni kee akka shamara taate iyyuu sin dagachiisne. Anaan taasifamu. Ay beenya. Si faana jiramti. Si malee namni bira jiras. Maal ture? Jalqaba irratti kufni kee asii ga'ee jira. Ni lammaffaa immoo isa haasaa toora lama namatti deebistu sana dhaabe. Kan biraa hoo? Kan biraa shamara ta'e. Namichi jaalatuuf bitamee jiradhu. Bakka hundatti giftii ta'uuf iyyaale. Shamara ta'uun maal akka ta'e beektaa garuu? Ganaa aadaa kee bira deemee ibsa gaan fudhadha. Kana booddee yoo of kabajjisiif fayyatolee? Isa kana sii miti kan natti himu. Ati jechuun nama hiriyyaa kun kabajneedha. Hiriyyaa koo bakka inni taa'etti biraa gatee sokkeedhaati. Namaaf kabaja hin qabne dubartii quuftu. Si'a tokko qofa akka dhiiraa ta'uuf yaali. Gaafa sana dhiirri akkamitti akka dubbatu hin bartu. An kan na dhibu akka nama dhiiraa argetti haasoftamu. Maalummaa dhiiraa yoo beenyaan sitti agarsiisee jiraate akka kanatti afaan kee hin bantu ture. Darbaan dubbatiin kana booddee. Gaddee bituu abbaa warraa teessumni furriin dhabuu jedha gaafa Oromummaa ko. Maalummaa mammaaksichaa fi akkaataa shamarratti dubbatan dursa baradhu. Wayyuu beenya. Jaalala jedhee nama hin taane harkatti kufe. Maal godhi jetta? Hiriyyaa koo gidirsaa jirti. Maal godhi? Jaalala qabsiistee. Si maaltu si geere? Ati garuu hin hordoftamti. Karamatu waliin fideef malee dhimma si hordofuuf hin qabu. Sin barbaada yoo jetti koo rakkoon qabu. Waan tokko sitti himu? Maaliif akka hin hordoftumu? Isin dhiironni nama feetan gaafa argattan akka isaatu kan akka taatan dhaga'een ture. Akkam. Akka feeteen waliin ta'uu akka barbaadu sirraa beeksisa. Sababni kun hunduu ammootu waanuma na feetuuf. Si dhukkubaate. Sababa na feetuufi? Eeyyen maal na feetumu? Ati na feetaa?
fedhu qofaa miti. Osoo naaf danda'ame abiddan godhadhee si qaammadha. Har'a dhugdee jirta? Rakkinni keessa maal akka ta'e beektaa? Maal? Isin dhiironni nama isin fedhu fedha. Hirkuu baati. Maal fakkaatti? Sí, Beña. Beña. Maaliif garuu namni aan barbaadu nan barbaadu. Dubartiin aan waliin jiraachuuf hawwuu hundinuu dhiira bira faana jirti. Dubartii akkamii hawwitaati? Jirti miti ishee dubartii bareeddu. Dubartii ati bareedduudha anaaf taati jettu hundinuu dhiira fokkisaa ana faana jaanjofti. Atiin fokkistaan jechaa jirta bara. Simboon bareedduudha naan jechuuf deemtaa jirta miti. Waan si ajaa'ibu simboon bareedduu qofa miti. Arra wayii ishee dhugaasii ba'uu nan danda'a. Simboon akkuma maqaa isheetiidha. Maqaan baduurraa mataan baduu wayyaa edha Oromoon gaafa mammaaku. Anaaf immoo simboodhaaf kan mammaakaa jirtuuti. Si ana akka kee kanatti dubartii gabbaree waliin jiraachuurra akka kee kanatti dubartiidhaaf bitamee jiraachuurra du'a awwaalamuu fedha. Akka kee bitamaa ta'uun barbaadu. Beeka dhugaa dubbachuuf waan amma jechaa jirtu kana hunda dubartiidhaaf guutaa akka hin jirre nan beeka. Dubartiin gabbartu yoo ta'e waan isaan barbaadan hin gootu yoo ta'e dubartii yaadduuf dubartii bareeddu argachuu hin dandeessu. Bara kee guutuu isaan hawwaa jiraatta malee. Si annama dubartoota meeqaaf meeqa utuu isaanaaf hawwaatanitti biraa gatii sokkeedha. Akka kee bitamaa miti. Beeka dubartii qalbii qabdu dubartii maatii isheetiif jiraattu argattee mayyuu gabbartee yoo wajjin jiraatte baay'ee bareedaadha. Garuu dubartii akkasii simitiitii eenyullee argachuu hin danda'u. Si gaafa mara seenaa ofii himachuun seenaa goota xiqqeessu ta'a jedhini malee harrayyuu seenaa adda dalageera. Siin guyyaatti dubartii sadii ol karaa gubbaa dhaabbatanii haasofsiisuun gootummaa sitti fakkaachuu danda'a. Ana biratti garuu waan akkanaa hojii dhabdummaadhaan. Kanaaf akka kee ji'a ja'a guutuu dubartii tokko faana haasa'inaan jechaa jirta? Inni yoo dhiira taate dhayye. Ati dhiira yoo taate waan ammas hin jedhee sana raawwadhu. Maal? Akka isheen si kabaju godhi. Intala luuxii sana ka. Beeka kana booda yoo of kabajisiis wayii. Gaafa ati of kabachiiste anu si kabaja. Tole garuu amma si ga'a. Garuu waan tokko qofa naaf bari. Intala kana faana osoo hin ciisin nama bira bartee qodaa cabaa si gooti. Dubartiin tajaajilamuu barbaadde. Ati garuu tajaajilus tajaajilamuus hin beektu. Gowwaa beektamti? Haasaa qofa. Ana beeka qofa. Waan hundaafuu dubartiif qawwee tuttuqaa jaalatu. Dubartoota ati jechaa jirtu dubartoota bara abboota keenyaa ta'uu danda'u. Warra qaqqabaa jaallatanii siin jechuu kooti. Garuu dubartooti amma gorsaa kee barbaadu. Hin goowwamin. Guyyaa gaarii qabaadhu. Eeyyee sitti himaam yeroo hunda haasaa qofa filosoofii qofa. Gorsa koo dhageechee hin beektu. Nam bilbiliin amma booda. Simboo araarfachuuf haga irraatti yaalii hedduu godheera. Garuu ishee araarfachuu hin dandeenye. Dhiifama naaf gochuu hin dandeenye. Garaan ishee dhiifama naaf gochuu dadhabeera. Amma garuu akkamitti as dhufuu dandeesse ati? Akka tasaadha kanan as gore. Kanan manaa bee simboo barbaachaaf. Sii as taa'ee jiru argeen akka tasaa sitti gore. Isheenis si barbaacha manaa bahuu dandeessi. Asitti yeroo lammaffaaf si arginaan immoo
gadduu dandeessi. Isheen gaafa mufattu yeroo baay'ee manaan baatu. Bilbilli ishee illee hin hojjetu. Mufatteennaan bilbila ishee ni cufatti. Isaaf hin yaadda'in. Ani yaadduun qabu siif malee. Dhugaa dubbachuuf utuu anaaf yaaddofta ta'ee guyyaa sana dhuftee osoo isheen jirtu fuuldura keenyatti akka kanan taatu turteeti. Balleessaa koo amaniiraa bira. Garuu sin araarsuuf anaaf karaan baay'ee fagaataadha. Garuu gaafa sana akka waadaa naaf galte ni yaadatta miti? Eeyyeen garuu hin dandeenye. Waadaa galma hin qabne namaaf galuun miidhaan isaa gam akka ta'e amma waan bartee natti fakkaata. Waadaa nyaattedha moo? Waadaa koo nyaachuu irra darbite amma bar qalbii koo nyaachaa jirtaan. Qalbii koo? Bakka ani amma gara manaa deemuu qaba. Maaliif? Ayi akkasumaan. Garuu amma karaa manaa deemuu qaba. Garuu waan tokko dagattee jirtaan. Maal? Rakkinni kee maal akka ta'e guyyaa sana si gaafadheen ture. Guyyaa biraan sitti maanaan jettee turteen. Ni dagatte moo? Hin daganne garuu amma sitti himuu barbaadu. Akkas taanaan anis sin dirqisiisu bara. Garuu maal? natti hin gadditu miti? Maaliifan sitti gaddare? Waanan sababa sitti baay'isee itti fakkaachaa jira. Inni homaa rakkoo hin qabu. Garuu anaaf ati ammallee waa wal barre natti hin fakkaatu. Kana caalmamu? Anaan kanarra yoo wal barre baay'ee natti tolaan. Kanarra wal baruun keenya hin barbaachisan natti hin fakkaatu. Tole akkuma fedha kee ta'u an sin dirqisiisu ammallee taanaan. Siifannaan jedhan. Kanan dhaladhee guddadde asuma magaalaa Adaamaatti. Kana caalaa na baruu feeta? Siifan? Siifan. Nagaan ooli. Simbo, dhugaa waaqaatii waan an arge amanaa hin jiru. Dhiira waliin dhaabattee haasaa turteetta. Eeyyee, eessatti beektaati? Akkamitti nama akkasii wajjin dhaabattee haasoo dandeesseeti? Ana shakkaa jirtamoo? Eeyyee si shakkaan jiran. Akkamittan si shakkuu hin danda'u? Akka ati yaaddutti maaggachuun qaba ture. Simbo, nama waliin osoo haasoftuu viidiyoo kee argee hin jiran. Beekaan si waraabee jechuudha. Ati garuu
Nama waliin dhaabadhee naasomne naan jettee nama mormaa jirtaan. Sababa barbaadaa jirtaan mallee taanaan. Eeyyee haaseen jira ati sagatteetta garuu akka yaaddu miti. Simbo gaaffiin koo maal akka ta'e beektaa? Akkamitti nama kana wajjin dhaabattee haasuu dandeesseedhaan? Eessatti wal beektuudha? Haati hattuun intala namantu jedhu. Waan ofii keetti raawwachaa jirtu akka dubbattu hin dagatin. Simbo! Akka nama waajjira dhimma dubartoota keessa hojjetu dubartiif yommuu falmattu dubartiin ganaa geemii sitti taphachaa jirti. Isa miti waliin baay'ee turaniiru. Daqiiqaa 30 ol. Natti mun sirran ture. Maal jechuudha? Amma gaafa ni taasise waan natti hunfatte natti fakkaata. Deemiitu ijaadha. Likki isheetti. Deemee ishee argachuun qaba. Amma saayyuu balleessuu qaba. Kottu. Shamarra waliin akka kanatti taa'ee yeroo kunan guba jedhee yaadeen beeku. Maal jechuu keeti? Jechuun koo yeroo baay'ee hojii natti baay'ata. Akka kanattis shamarra waliin taa'ee yeroo gubu hin amaleeffanne isaaf. Amma yeroo kan kee gubaa jirta jechuudha? Akkas natti fakkaachaa jira. Yeroo baay'ee akka wal arginuuf kanatti bilbilaa ture suma bar? Sirriidha. Garuu jaalala si qabsiisee caal jechuun waan natti ulfaateef malee jaaladhee miti. Maalodha jaalalli? Isa guyyaa aduu saafaan isa marga irra si teessisee kun. Ati rooba keessa jirta jechuudha? Ni qoostaa baay'ee. Amma hojii natti baay'achaa jira. Gara hojii deemuu qaba. Gara hojii? Gara hojii. Hojiin kan kee maaltu? Meeshaa biyya alaarraa gara dhaabbata hojii galchuudha. Dhugaa? Akkas taanaan ammaal si qarqara. Homaa. Har'aaf nu ga'a. Waan ani yeroo kee gubeef dhiifama. Guyyaa biraa wal argina. Simbo, har'a kan bilbiltee na waamteef isa dhumaa nagaa natti dhaamuuf qofaa kan taane nan amana. Murtoon kan keeti. Ani garuu kana booddee jireenya akkanaa jiraachuu hin barbaadu. Simbo jireenya akkamii? Jireenya kadhaan guutee fi jaalala shakkiin guutame faana jiraachuu hin barbaadu. Simbo, maal akka jechaa jirtu garuu siif galee? Eeyyee. Kanaafuu maal haa ta'uudha? Akka barbaade ta'uu hin dandeessa ammaa kaasee. Yoom ijateef turuun yoom jechee fi baatee deemuun amaluma ilma namaati. Kanaafuu hin gaddi. Ati garuu akkamitti na arguu dandeessa? Akka tasaadha. Yookiin sin hordofaan jiraata amaltu beeka. Garuu argiteetta miti Simboo akka isheen itti garaa jabaattu. Akkanatti fakkaatutti garuu mucaa kanatti waan kadhaa baay'istee natti fakkaata. Inni kun dhugaa keetii. Garuu anaan ishee kadhadhees dhiisee somaa natti hin fakkaatu. Jaalala keessa yoo jiran akkana. Garuu wantoonni jaalala keessatti raawwataman kun yeroo booddee nama gaddisiisu. Gaafa nama san dhabde jechuu gooti. Tasumaa jaallatanii dhabuun ana bira hin jiru. An tasumaa Simboo jaalladhee dhabuu hin danda'u siin jechuu kiyya. Gaafa ishee si gattee deemtu amma maaltu si dhaga'ama? Homa jechuun jira miti. Guyyaa biraa waan deebinee maaraaramnu natti fakkaatan. Homaallee natti hin fakkaatan. Ani hin barbaachisu jechuudha miti. Siifan kun gaaffii akkamiidha?